asuma wajjira pirezidaantiin hojjedha. Wanni baay'ee dubbatamee waan ta'eef kan dubbachuu barbaadu sooshaal miidiyaa fi aadaa waliin wal qabsiisee isa jedhu irratti dubbachuu barbaada. Akkuma beekamu yeroo kan nuti dubbannu waa'ee Oromooti, waa'ee Oromiyaatis. Oromoon kun immoo saba aadaa mataa ofii qabu, sirna ittiin bulmaata mataa ofii qabu akka ta'e beekamaadha. Aadaa ganama qabnu san yoo beekne amma namni sooshaal miidiyaa kana dhimma mataa ofiitiif, kaayyoo mataa ofiitiif, siyaasaaf waan garaagaraatiif itti fayyadamu odoo hin taane akkuma dubbatame akkaataan nuti sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamnu hawaasa keenya kan bu'uureffate utuu ta'e baay'ee nama rakkisu jedheeti yaada. Maaliif Oromoon aadaa qaba. Bakka hundumaa keessa aadaa ittiin jiruuf jireenya fi ittiin bulmaatatu jira. Amma aadaa wal gargaaru kun Oromoodhaaf haaraa miti. Because Oromoon amma Boorana Karrayyuu fudhatan keessattuu warra Gadaadhaan bulu, warra Aadaadhaan bulu, aadaa wal gargaarsaa ganamuma ture. Hiyyeessa of keessatti hin dhiisanii namni tokko yoo hiyyoomu gosatu itti gaafatama qaba, dirqama qaba. Walitti himaniituma ba'anii dirqama isaanii akkuma humna qabeenya isaanii irratti hundaa'anii wal gargaaru malee aadaa Oromoodhaaf haaraa miti jechuudha aadaan kun. Kanaaf warri baranne jennee feesbuukii yookaan immoo miidiyaa sooshaal miidiyaa biratti fayyadamnu tokko ergaa nan dabarsuu barbaadu waan baranne qofaaf osoo hin taane ergii uummata kanaaf dubbanna jenne uummata san keessa waan jiru gadi baanii beekuun gaariidha. Aadaa akkamiitu jira? Aadaa akkamiitu ture? Aadaan sun immoo ammayyeessuu asisuma ture san ammayyeessuu fi sooshaal miidiyaa waliin bifa deemuu danda'u. Baasuudha malee waan haarayyuu uumuun dura jiru jechuudha utuu uummata beekne utuu uummatatti sinne. Darbee immoo rogeeyyii namni jedhamu namni baay'een waanuma barateef waan beekuuf waan hunda beekutti fakkaata malee Oromoo waa'ee isaa dubbatu kanaan beeku namni baay'een. Oromiyaa waa'ee isaa haasa'u kanaan beeku namni baay'een. Oromiyaan magariisadha, Oromiyaan magariisa tulallistuu jedhanii garuu deemee daawwachuudhaaf beekuudhaaf namni fedha qabu baay'ee hin jiru. Yeroo isaas sacrifice godhee gatii baasee namni Oromiyaa beekuudhaaf tattaafatu namoota muraasa jechuudha. Kanaaf waa'ee hin beekne immoo namni waa'ee sirriitti hin beekne tokko waa'ee wanta hin beekne yoo haasa'u immoo yeroo hunda gara dogoggoratti liid kan nama godhu kana jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf isa waa'ee hongee Booranaa waliin wal qabate namoonni waan gaggaarii godhan akkuma dubbatame baay'ee gaariidha. Kanaaf immoo wanti gaariin akkasii akkatti fufuuf immoo kan gochuu hin danda'amu. Urgent yeroon dhimmi urgency qofti yeroo dhufe hin taane fakkeenyaaf Oromiyaa keessa Oromiyaa godina garaagaraa keessa maaltu jira? Haalli jiruuf jireenya uummata sanii maal fakkaata? Horsiisee bulaa bira yoo deemne Gujii, Boorana, Karrayyuu, Walloo yoo fudhanne haala qilleensa isaanii uummanni kun yeroo akkam rakkoo cimaadhaaf saaxilama jedhanii yoo beekan yoo dursee beekame ji'a kamii kaasee rakkinni akkasii uumamuu danda'a jedhamee yoo beekame dirqama isaan waan jireenya lifestyle isaanii waan ta'eef isaan qofti safar gochuun irra jiru namoonni achi keessaa ba'an namoonni baranne jedhan namoonni biyya bakka buune biyyaaf dubbanna jedhan yoo beekan Booranatti ji'a akkamii bonni hammaachuu danda'a amma erga ganna keessa yeroo sun beekame ji'a kamii kaasanii immoo dursanii itti qophaa'uun hin danda'ama jechuudha uummata sana gargaaruudhaaf. Fakkeenyaaf kan Karrayyuu yoo fudhanne waggaa guutuu waraanarra jira uummanni kun. Sooshaal miidiyaa waa'ee uummata kanaa dubbatu garuu argeen beekan. Oromoo bakka buuna, Oromiyaa bakka buuna jedha namni yeroo waa'ee Finfinnee namni hundi dubbatu dhagaa arga malee baay'ee Finfinnee taatee akka turtu kan godhe uummata daangaa jiru kanadha. Uummata daangaa Oromiyaa kan eegorsiisee buloota Boorana garasii wanta jiru, gara Karrayyuutti wanta jiru, gara Wallootti wanta jiru. Uummanni kun waan salphaan hojjenne even Oromummaa Oromoodhaa kabachiisuudhaaf jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa isaanii sagalee ta'u hin argu. Because lafti fudhatamee jira, daangarra yeroo hunda waraanaa jira, istiin hanga guyyaa irratti namni du'aa jira. Dhugumatti miidiyaan dubbachaa jiru hin jiru. Kana jechuun siyaasaaf malee qaamni dhugumatti quuqama uummata qabu xiqqaa akka ta'e argisiisa jechuudha. Kanaaf tokko akka ergaatti kan hin dabarsuu barbaadu yeroo rakkoon tokko uumame qofa uuguu jedhanii rakkoo fi gadadoo qofa dubbachuu hin taane waan hawaasa keessa jiru beeku hawaasni yeroo rakkoon itti dhufe aadaa akkamitti furata ture kan jedhu beekanii san immoo bifa sooshaal miidiyaa waliin deemuu fi bifa ammayyeessuutiin waliin deemuu beekuun gaariidha jedhee yaada. Darbee immoo namoonni baay'een siyaasaaf fiiganis namoonni quuqama uummataa qaban waan jiraniif
namoota akkasii walitti fiduu akka isaan sagalee uummataaf ta'uu danda'an akka isaan gadi bu'anii uummataaf hojjechuu danda'an gaaddisa ta'uu wal ijaaruu wal quba qabaachuu darbee immoo even Oromiyaan amma fakkeenyaaf Wallagga maaltu jira wantoonni guddisuun namarra jiru aadaa akkamtu jira qabeenya akkamtu jira Gujii keessa maaltu jira Shawaa keessa maaltu jira qabeenyas ta'ee aadaas ta'ee noormiis ta'ee wanta biyya ijaaruuf biyya kana jijjiiruuf yeroo rakkoon dhufe rakkoo furmaata ta'uudhaaf wantoonni barbaachisan wantoonni uummata kana keessa jiran maalidha jennee yoo dhugatti beekne isarra dhaabbannee immoo akka hawaasa baratetti uummata bira dhaabachuuf furmaata itti gochuun nu rakkisu jechuudha. Waan hin beekneef namni baay'een waan hin beekneef carraa argateen immoo waanuma haasa'uuf furmaanni dhufuu dide malee salphaadha jedheetiin yaada. Kanaaf waan uummata keessa jiru beeknee uummatatti dhuguma dhiyaannee ammas immoo wantoota dhaabbilee akka weedduu entertainmentii kanaa Soolem promotionii wantoota qaamoleen bira biraa immoo dhaabbileen xixiqqoon garuu hin beekamin baay'ee jira. Uummataaf maqaa uummataatiin kan dhaabbatanii even kan mootummaa ta'us Oromiyaa Turizim Komishiniin baay'ee hojjeta Oromiyaa beeksisuu irratti qaamolee akkasii kana waliin dhaabachuudhaan eenyuyyuu dirqama mataa ofii yoo ba'e carraa qabu uummata ofii gargaaruu fi uummata ofii bira dhaabachuudhaaf yoo itti fayyadame uummata kanaaf furmaata ta'uuf sagalee ta'uuf fala fiduun ni danda'ama jedhee yaada qalatuuma.